jirtanitti nagaan isinii baata'u faamilii keebii qobsaalee kam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti jecha haalli markaartan kanaan arras immoo deebiitiin jira. Haras hojii taatanii waliin faamilii koo turtanii anaa dhufuu akkasuma maatii ta'uun irraa fateena. Viidiyoon guyyaa irraa kun kan guyyaa kanarra wanti adda isa taasisu akkasumallee iddoon keessattuu qimamoonni rifeensi akka malee nurraatii ka'aa jira. Wanti nuti ittiin fayyadamne tokko hin jiru. Keessa darbinee mana yaalaallee deemneetu mana yaalaatii qorichoo kan furmaata kan ta'u dhabnee jira. Maal nuuf fayyaa kan jettan viidiyoo kana keessaatii wanta baay'ee isin fayyaduu fi barumsa isinii ta'u argachuu dandeessu jedheeti yaada. Akkasumallee biyya keenya Itoophiyaa keessatti haala kamiin ooyilii roosmarii qopheessinee rifeensa keenyaaf itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu of keessaa qabata. Viidiyoon irraa baay'ee kan namatti toluu fi kan irraatii barannu jechuudha. Hunduma keenya kan fayyadu. Egaa yeroo baay'ee weeraa zayitii yookaan oliif ooyilii ittiin fayyadamanii gaafa roosmarii ooyilii hojjetadhu kan isiniin jedhu isin immoo gaaffiin keessan sana argachuu hin dandeenyu. Zayitiin kan nyaataa ni ta'a jettanii irri gaaffii gaafattanillee gaaffiin keessanii guutummaatti deebii argatee jira jechuudha. Kun egaa akkuma argaartan bakka kanaan isinii ga'e zayitiin kun biyya keenya Itoophiyaa keessattidha kan itti fayyadamnu. Kun isinitti mul'atee dheetii yaada. Akkasumallee isaa roosmarii yookaan sigaa maxabashaanis biyya keenya keessa jira. Magaalaa baadiyyaa kan hin jenne namni kamuu kan beeku sigaa maxabashaa yookaan roosmarii ittiin beekanii maqaa biraa immoo yoo qabaate asumarraan koomentii jalatti akkasiin nu barreessitan barumsa akkanaa ta'u kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Isa booda akkuma argaa jirtanii roosmarii keenya haala kana zayitii masuma kan nyaataatiin jechuudha. Kun zayitii as cinaatti argamu isinitti mul'ata miti. Isuma kanaan hojjennee itti fayyadamuu dandeenya. Rakkina tokko hin qabu, miidhaan ni geessisuu hin qabu. Keessattuu mana keessatti jechuudha. Roosmariin kun biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana haalli hundumtuu wanti hundumtuu kan qaala'e inni immoo gatiin isaallee baay'ee gadi bu'aa kan ta'e jechuudha. Wanta baay'ee fayyadu. Akkasumallee nyaataafis ta'ee rifeensaafis ta'ee roosmariin baay'ee barbaadamaa fi filatamaa kan ta'e akkaataan itti qopheeffannu kun haaluma argaa jirtaniin erga biyyoo sarara miiccanii booddee distii qulqulluu ta'etti baala sarara isa maxxanxanii ooyilii kana itti naquudhaan hojjetattanii haga barbaadan ol kaawwattanii torbanii yeroo tokkotti fayyadamuudhaan rifeensa keessan tiriitimentii gahaa kennuu warra ala jiran qofatu hin taane warra biyya keessaas immoo kun waan qabaniin qabataniitu gabaaba'oo jedhanii waan qabataniitiin hojjetatanii itti fayyadamaa jiru. Waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Haala kanaan ooyilii kan nyaataa kan biyya keessa jiruutiin kan suuqii deemtanii barbaaddanii hin dhabne haala salphaatiin argattanii qopheeffatanii itti fayyadamuu dandeessu. Isiniin jechuu barbaadanii as gubbaarratti gaaffiin keessan keessattuu gama ooyiliidhaan ooyilii kan nyaatanii ta'anii warri gaafattan yookaan immoo zayitii jechuudha. Warri gaafattan gaaffiin keessanii deebii argateera dheetee yaada. Ooyilii kana immoo baay'istanii hojjetattan xiqqeessanii hojjetattanii akkasiin tamacha garuu hin tabalaashaa. Nu jalaatii baduu danda'a kan jedhu shakkii akkasii of keessaa qabdu yoo ta'e rakkina tokko hin qabu. Sababni isaa zayitii waan ta'eef zayitii waan tabalaashaa hin qabu. Kun haala margitaan kanaatiin zayitii kanaanis hojjetattanii itti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee bareeda. Haala kamiin akka dhumaatti akka xumuramu eessa akka gahu walumaan kan ilaallu ta'a. Haga ammaatti na wajjin jirtu dheetii yaada. Inni kan biraa yeroo baay'ee iddoon keessa wanta nuti ittiin fayyadamin hin jiru. Garuu faayidaa tokko hin qabu. Rifeensi akka malee nurraatii harca'uutti jira. Mana yaalaallee deemtanii warri faarmaasii irraa qoricha fudhattanii wanti itti gootanii wantoota waan itti fayyadamtan wallaaltanii baay'ee wadwaataa jirtanidhaa fi haga tokko wanti isinitti himutu jira. Isin ammallee taanaan viidiyoo haga xumuraatti dhaggeeffachuu fi maal akka ta'e ani kana gochaan jira ta'a kan jedhu gaaffii of gaafachuun keessan dirqama keessanii jechuudha. Kun egaa bakka kanatti roosmarii ergarraa isa maxxanxanii distii keessanitti naqattanii ooyilii keessan agasiin gahutti naqachuudhaan ho'ifattanii dhumarratti immoo akkam akka ta'e ilaalaachuu deemtu jechuudhaan. Kun egaa haaluma argitan kanaatiin agammatti na wajjin jirtu yoo ta'e viidiyoo baay'ee ifa ta'ee fi baay'ee akka isinii galutti kan yaalu haala kanaan itti naqattanii istiimii godhachuu dandeessu. Istiim gaafa jedhu bishaan ho'aa jalatti danfa. Isa kana immoo irra keessaanii bishaan sana keessa buusuudhaan kun haaluma argaa jirtan kanaan geessanii achi keessa galchuu jechuudha. Kun akkasittiin isa akkasiitu irra wayya distumaa ooyiliin irra keessa jiru kanaan abidda irra kaa'uu irra jala bishaan ho'aa danfisaa irra keessa immoo haala kanaan kaa'amee istiim inni ta'u baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee akkasittiin akka inni fayyadamu isinillee numa beektu. Isa booda abidda isaa yookaan immoo istoofii jalatti miidhanii gochuudhaan
akkan gubanneetti akkan gurraachofneetti baay'ee bareedaa ta'e bifni isaallee jijjiiramee gara roosmarii yookaan giriinii ta'ee akka ba'utti zayitiin illee yeroo sana furdachaa deema baay'ee namatti tolaa deema. Erga sirraatee lafa keessan erga qabbanaa'ee booda dhumarratti qibaatii kan biraallee itti dabalachuu dandeessu rakkoo hin qabu kan isinii mijate. Kan isinii mijate kan cina keessan safaraa fi suuqii deemtanii argachuu dandeessanii fi ofii keessan bitachuu dandeessan itti dabalachuu dandeessu. Guutummaa guutuutti viidiyoon irraa kuni ooyiliin kan nyaataanii ta'a warra jettaniidhaa fi gaaffii keessan guutummaatti deebii ta'ee yaada erga irraa lafa keessanii qabbanaa'ee haala kanaatiin qodaa isin bira jiru irratti keessa calaltanii kaawwachuu dandeessu. Waliinis immoo tursuu dandeessu rakkoon qabu yookiin sabaasuu baattanis kana jechuun torbanitti yeroo tokko ooyilii kanatti fayyadamuudhaan dura otoo rifeensa keessan hin miicin guyyaa rifeensa keessan miiccattan otoo miicin dura itti dibdanii daqiiqaa 30-40 ofirra tursuudhaan ofirraa miiccachuu dandeessu. Baay'ee bareedaa keemikaala kan hin qabne baay'ee kan namatti tolu mana keessatti illee hojjetamuun haala salphaatiin akka danda'amu viidiyoo kanarraatii barattuu isinii galan ni hubattu. Ittillee fayyadamtanii firiisaa argachuu deebitanis immoo natti himtadheetiin abdii qabaa kun qodaa akka kanaatti kan isin taphachee jechuudha. Kan argattanii kan isin mijatutti ol kaawwachuu dandeessu isin jechuun barbaada. Kun egaa ooyiliin kun biyya keessatti haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Akkuma isin jedhe baalichuma wajjiniin yookaan roosmarii wajjiniin keessatti dhiisuus dandeessu keessa baasuus dandeessu. Mirga keessanii isin jechuu fi miidhaan geessisuun jiru faayidaa malee. Inni kan biraan egaa akkuma isin jedhe itti fayyadamna. Waa'ee rifeensaaf jecha waan hin goone waan itti fayyadamnu jiru. Garuu faayidaa tokko hinumaa hin qabu. Rakkoon inni bira jettaniidhaa fi akkas taanaan rakkoon keessaa yookaan miidhamni keessaallee akka duuba keenyatti ba'ee gogaa fuula keenyaa akkasumallee rifeensa keenya nurraa harcaasuu nurraa caccabsu kan taasisanii wantoonni hedduun isaa jiru jechuudha. Keessattuu ijoolleen ala jirtan kuni qabamoonni madaame irra caalaan keenya akka kooti yoo ta'e nyaata nuti nyaannu nyaata gahaa nyaata bareedaa yookaan immoo nu fayyadu osoo hin taane waan akka shaayii fi daabboo goggogaa irrattidha kan nuti xiyyeeffannu akka kooti yoo ta'e akkasumallee namoota tokko kan hin beeku waan akkasii nyaatu waan ta'eef inni kun miidhamni keessaallee gara duubaatti ba'ee rifeensa namarraa luqqisuudhaa fi gogaa ofii goggogsuu fuula balleessuu fi kanneen kana fakkaatan nurraan qaqqabsiisuu danda'a. Isaan keessaa kan barbaachisanii bishaan seera qabeessaan dhuguuni nyaata madaalamaa jedhamanii saayintistiin qoratee lafa kaa'e keessa yoo dhibee ji'attis ta'e torbeettis ta'e torbii lamattis ta'e yeroo tokko nyaata gahaa ta'e kanneen akka foonii kanneen akka killee kanneen akka qurxummii fa'aa fi kanneen kana fakkaatan otoo nyaatanii baay'ee bareedaa rifeensa bareedaa yabbinni isaa baay'inni isaallee kan dabalu fuulleef illee wanti inni fayyadeef hin jiru jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtanii bakka kanatti sila baay'een dubbadha bishaan xafaan jira malee jettanii lukkuuni sassaraallee nan dubbadha akkasuma ibsuu hin dandeenye bishaan yeroo dhugdanii jinjibila fireeshii isaas ta'e paawudarii isaatti naqachuun haala kanaatiin dhuguun akkasumallee nyaanni kan biraa yoo dhibe kanneen akka muuzii fa'aa muuziinis immoo viitaaminoota hedduu kan of keessaa qabu muuziin kunuunsa kana akkasuma faraabulaan illee mana madaamii keessaan dhiba waan ta'eef intinaan illee jechuudha maqaasaayyuu maangoon illee gireepsii kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha. Nyaatota akkasii haga dandeessan haga argattan otuma jirullee kan nyaata kana jaallanne jirtu anumarra dabalatee illee jechuudha. Nyaatonni isaan kuni garuu faayidaa guddaa qaama keenyaadhaaf rifeensa keenyaa miidhagina keenya hundumaadhaaf gahee guddaa akka qaban asumarraan xiqqoo isinitti himuun barbaada. Kunoo kana fakkaataa isiniin jedha baay'ee waan jarjaruuf dhiifama naa godhaa gammachuun hojii turtaniif